ammammoo magaalaa Ejersa Gooroorraa naannoo kiiloomeetira 10 fagaannee araddaa burqaa misoomaa ganda 20 keessatti argamna. Ganda 20 kana keessatti gaammoo iddoo hawwata turizimii kan ta'e bishaan baroodaa maddiitti argamna. Bishaan baroodaa kan jedhames immoo sagalee baroodaa qabuurraa kan ka'e maqaan kun akka moggaafameef egaa jiraattota naannichaarraa dhageenyee jirra. Bishaan kun gaafa ijaan ilaalamu waan lafa keessaa danfuu fi waan nama gubuu fakkaata. Garuu yeroo itti dhiyaatan immoo harkaan tuqan baay'ee callabbaa fi diilallaadha. Jiraattonni naannoo kanaa daawaa adda addaaf in oola jechuun egaa kan ibsanii gaaffii kan namatti ta'u as keessaa danfee garam deema laata kan jedhu gaaffii kan biraati. Inni biraa immoo bishaansaa booraa fakkaate yeroo ilaalan garuu immoo uumama isaati qorannoo hedduu asirratti gochuun barbaachisaadha. Namoonni adda addaas gara kana dhufanii maaliif oola kan jedhu keessumaa ogeessonni gama kanaan qorannoo adda addaa osoo godhanii faayidaa adda addaarraa oolchan iddoo hawwata turizimii gochuun ni danda'ama. Nama fayyaan qabna kan garaa keessa fayyaa dhabe biyya biraatti illee dhufanii waraabbatanii qaamatti dhiqatanii bishaan kana torban tokkorra ta'anii dhugee waraabbatee galee kan fayyu meeqaatan achiinis baqaysanii ol yaa'uuti. Qabiyyee mataa isaatillee itti baafnee jechuudha. Daangeessinee jechuun inni daanga qaba kaadaastara of danda'e qaba jechuudha inni kun. Qorqorroon ammaa asirraa diigame malee ijaaramee jira naannawee jira jechuudha. Namoonni gara aanaalee biraatirraa dhufanillee namoota kana dubbisanii akka galii asirratti dhangalaasuu danda'an sanillee haala mijeessinee fi haalli sun xumuramee jira jechuudha. Hawwata turizimii galii guddaa argamsiisan hojjechuu